Oduu gammachiisaa hawaasa Oromoo kan bahaadhaa kaabaa kibbaa hundaaf akkuma beekamu yaadannoon wareegama gooticha Artiist Usmaayyoo Muusaa waggaa 16ffaan yeroo jalqabaatiif handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraa jalqabuudhaan magaalaa Ciroo fi magaalaa Hararitti gaggeeffamuunsaa yaadannoo yeroo dhihoodhaati. Yaadannoo wareegama gooticha Artiist Usmaayyoo Muusaa kan baranaa yookiin waggaa 17ffaan haala adda ta'een baha Oromiyaa qe'ee dhalootaa gooticha Artiist Usmaayyoo Muusaa tan taate magaalaa haadha gootota hedduutii fi biqila sabboontotaa kumaatamaa magaalaa Maayaatti kabajamuudhaaf qophiin xumuramtee guyyaanis murtaa'ee jira. Qophii kanarratti eebbi kitaaba seenaa gooticha Artiist Usmaayyoo Muusaatii fi faawundeeshiniin gooticha Artiist Usmaayyoo Muusaas ni gaggeeffama. Sagantaa yaadannoo wareegama Artiist Usmaayyoo Muusaa ta'uu waggaa 17ffaa kana kan duraanitiin wanti adda isa godhu artistoota